Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jechaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube oduu jajjabduu masaraa mootummaa keessaa baatee nu geesse qabannee jirra. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube oduu keenya arraaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu wajjin turaanis afeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin masaraa mootummaa keessatti hoggantoonni mootummaa kokkee wal qabanii akka jiranii fi akkasumallee eegdonni masaraa mootummaa lama ajjeefamanii akka jirantu gabaafamee jira. Qondaalli mootummaa kan maqaan isaanii akka heeramu hin barbaanne tokko akka nutti himanitti sa'aatii kanatti eegdonni masaraa mootummaa lama wareegamanii akka jirantu himamee jira. Eegdonni masaraa mootummaa wareegaman kunneen eegdota obbo Lammaa Magarsaa akka ta'etu nutti himamee jira. Obbo Lammaa Magarsaa guyyaa kaleessaa hojiirra ari'amuun isaanii dubbatamaa oolee jira. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaatii fi Abiyyot Kaasaayedhaa kokkee wal qabanii warra nafxanyaatii wajjin lubbuu walitti fidaa akka jirantu gabaafamee jira. Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee Abiyyot Kaasaa yookaan Abiyyi Ahmadii fi hoggantoonni nafxanyaa masaraa mootummaa keessa jiran itti aanaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokkonnonii fi gorsaasaa kan ta'an Daanel Kibret dabalatee masaraa mootummaa keessatti shororkaan guddaan deemaa jiraachuutu gabaafamee jira. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa eegdonni obbo Lammaa kaafamuuf akka jiranii fi akkasumallee obbo Lammaa Magarsaa hojii gubbaa gaggeessuuf akka deemantu odeeffamaa ture. Oduun san soba jechuudhaan qondaaltonni mootummaa dubbachaa turanillee garuu dubbiin amma ifa baatee jirti. Muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad yookaan Abiyyot Kaasaayedhaa obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessaa baatee maatii keetitti dabalamuu dandeessa yookaan biyya alaattis baqachuu dandeessa jechuudhaan guyyaa kaleessaa obbo Lammaa Magarsaatiif ergaa dabarsee ture. Garuu beekamtii isaaf laatanii turanii fi akkasumallee aangoo isaatii fi gama kaaniin eegdota isaallee irraa kaasuuf akka jiran guyyaa kaleessaa akeekkachiisa obbo Lammaa Magarsaatiif laatanii akka turantu gabaafamee jira. Haa ta'u malee guyyaa irrantanaa eegdonni obbo Lammaa Magarsaadhaa lama ajjeefamanii akka jiran qondaalli mootummaadhaa kan maqaan isaanii akka heeramu hin barbaanne tokko nutti himanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo biyyattiin shororkaa guddaa keessa galtee biyyattiin diigama afaan gubbaa keessee jirtu kanatti akka miidiyaa mootummaa OBN fi akkasumallee EBC fi faanaa gubbatti gabbee uummata tasgabbeessuu fi akkasumallee gama kaaniin gama mooraa humna waraana qilleensaa bushooftuu deemee akka waraanaa wajjin mari'atamu ajajamullee obbo Lammaa Magarsaa ajaja kana didee akka feetu dhagahamee jira. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaan tanaatti waraqaan gaggeessaa hojiirraa isa ariitu harka isaa gahuu baatullee garuu obbo Lammaa Magarsaa eegdota isaa ajjeesanii yaaddoo keessa galchanii akka jirantu gabaafamee jira. Obbo Lammaa Magarsaa Abiyyot Kaasaa yookaan Abiyyi Ahmad aangoo gubbaa gaggeessuuf akka deemu warri nafxanyaadhaa guyyaa sadiin duratti dubbattee turte. Warri nafxanyaa Gimboo Sabaa yookaan Azeemaa jechuudhaan beekamu obbo Lammaa Magarsaa aangoo irraa ari'amuuf akka deeman guyyaa sadiin duratti dubbatanii turanii. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaa aangoo gubbaa ari'amuuf akka deeman qondaaltonni mootummaa masaraa mootummaa keessa jiran guyyaa kaleessaa hasaasaa oolanii jiru. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaa waraqaan aangoo gubbaa isa ariitu harka isaa gahuu baatullee eegdonni isaa ajjeefamanii yaaddoo guddaa keessa akka jiruu fi akkasumallee masaraa mootummaa keessaa bahuu akka danda'u Abiyyi Ahmad itti himee akka jirutu gabaafamee jira. Yeroo ammaan tanaa kanatti obbo Lammaa Magarsaadhaa mirga guutuu fi akkasumallee mirga bilisa ta'e qabda masaraa mootummaa keessaa baatee maatii keessatti dabalamuu dandeessa jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa sodaachisanii akka jirantu gabaafamee jira. Abiyyi Ahmad yookaan Abiyyotii fi akkasumallee obbo Lammaa Magarsaadhaa waggaa lamaan dura Abiyyi jechuun obbo Lammaa Magarsaa obbo Lammaa Magarsaa jechuun ammoo Abiyyi jechuudhaan waadaa sobaa waliif galanii masaraa mootummaatti nafxanyaa wajjin kakatanii biyya gaggeessuu jalqabanii. Haa ta'u malee Abiyyi jechuun Lammaa jechuu fi Lammaa jechuun Abiyyi jechuun isaanii martinuu arraan tana lafatti haftee waadaan uummata Oromoo isaan keessaan deebi'ee isaan walitti kaasee wal nyaachisaa jira. Obbo Lammaa Magarsaadhaa eegdota isaa kan irraa ka'uu didan jala ajjeesanii kaanis ammoo irraa hambisanii saree nyaachisuudhaaf jala murteessanii jiru. Sareen obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa nyaatte arraan tana ammoo obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessatti itti dutaa jirti. Gaafa obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa hidhaman osoo obbo Lammaa Magarsaatii fi hoggantoonni Oromoo masaraa mootummaa keessa jiran dubbatanii dubbiin kun har'a obbo Lammaa Magarsaa hin mudattu turte. Garuu yeroo hoggantoonni Oromoo hidhaman
jedhaman callisuun obbo Lammaa Magarsaatii fi qondaaltota Oromoo jajjaboo ta'anii masaraa mootummaa keessa jiran har'aan tana bifa kanaan nafxanyaan saree itti qaltee masaraa mootummaa keessaa eegdota tokko malee gad baasaa jirti. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo kanatti masaraa mootummaa keessaa kan gabbahu yoo ta'e akka duwwaan beekuuf jecha aga ammaatti masaraa mootummaa keessa akka jirus beekamee jira. Garuu muummee ministeera Dr. Abiy Ahmedii fi mootummaa federaalaa bira hayyamni isaaf kenname maatii isaa biratti deemuu akka danda'u fi yoo barbaadellee biyya keessaa baqachuu akka danda'u mootummaan hayyama laatiif jira. Sababbiin kana godhaniifis warri nafxanyaadha yeroo obbo Lammaa Magarsaadha biyya alaa deemuudhaaf yookaan maatii isaa bira deemuudhaaf masaraa mootummaa keessaa gabbee shira adda addaa irratti xaxuudhaan waan shaniin ajjeefte fakkeessuudhaaf yookaan ammoo sabni biraa ajjeese fakkeessuudhaan obbo Lammaa Magarsaa lubbuu galaafachuu akka barbaadan qondaalli mootummaa kun nutti himee jira. Obbo Lammaa Magarsaa ajaja muummee ministeera Dr. Abiy Ahmedii fi warra nafxanyaa diduudhaan masaraa mootummaa keessatti kokkee wal qabanii akka jiran beekamee jira. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaadha yeroo paartiin biyya gaggeessaa jiru paartiin PP yookaan Biltsiginnaa jalqaba hundeeffamu mormii keessa galuun isaaniitis ni yaadatama. Obbo Lammaa Magarsaa dura dhaabbachuudhaan yaada isaa VOA Afaan Oromootiif kennee ture. Garuu booda irratti obbo Lammaa Magarsaa sobanii waadaa isaanii kan walii galan san yaadachiisanii obbo Lammaa Magarsaa of irraanfachiisanii har'ammoo hayyoota Oromoo mana hidhaatti galchanii obbo Lammaa Magarsaallee itti dabaluuf akka jirantu himamee jira. Haa ta'u malee oduun biraa kan deemaa jirtu obbo Lammaa Magarsaa hidhame tan jettuudha. Garuu obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaan tana hidhaa keessa akka hin jirree fi masaraa mootummaa keessa akka jirutu baramee jira. Akka qondaalli mootummaa tokko nutti himetti sababbiin eegdota isaa lamaan ajjeesaniif eegdota isaa osoo itti himin itti dhaqanii meeshaa lafa kaayadha jechuudhaan yookaan masaraa mootummaa keessatti hidhannoo keessaa lafa kaaya jechuudhaan jarri san lamaan dhibooyinaan dhukaasa itti bananii lubbuu namoota lama galaafatanii jiru. Masaraa mootummaa keessatti yeroo ammaan tana shakkii guddaan uumamtee akka jirtuutu gabaafamee jira. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa yeroo obbo Lammaa Magarsaa akeekkachiisu gara mooraa waraanaa Bishooftuu humna qilleensaatti imaluun isaatis dhagahamee jira. Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa jalqaba osoo obbo Lammaa Magarsaa hojii gubbaa hin gaggeessin mooraa waraanaa Bishooftuu humna qilleensaa dhaquudhaan ajajoota waraanaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin hariiroo fi akkasumallee walqunnamtii qaban erga walqunnamtii isaanii addaan muree booddee masaraa mootummaatti deebi'uudhaan obbo Lammaa Magarsaa akeekkachiisee ture. Haa ta'u malee akka odeeffannoon garasii nu geesse addeessitutti obbo Lammaa Magarsaa akeekkachiisni erga itti kennamellee osoo of duuba hin deebiinitti warra nafxanyaatii wajjin masaraa mootummaa keessatti shororkaa guddaa keessa galee akka jirutu gabaafamee jira. Sababbiinis obbo Lammaa Magarsaa hojii gubbaa ari'anii shaneetu ajjeese yookaan diinaatu ajjeese jechuudhaan ammas ummata Oromootti gadda lammadaa uumanii ummata Oromoo mataa cabsuu waan barbaadaniif jecha shira kana hojjechaa akka jirantu gabaafamee jira. Obbo Lammaa Magarsaa warri nafxanyaa itti aanaa muummee ministeeraa kan ta'an Dammaqaa Mokonnoonii fi gorsaasaa kan ta'an obbo Daaneel Kibretii fi akkasumallee gama Oromoorraa ammoo obbo Leencoo Baatiidhaa shira kana xaxuudhaan obbo Lammaa Magarsaa masaraa keessaa gabbaasanii saree nyaachisuu barbaadanii. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaa haga ammaatti masaraa mootummaa keessaa ba'uu hin dandeenye. Abiy Ahmedii fi obbo Lammaa Magarsaa waadaa sobaa waliif galuudhaan masaraa mootummaa galan yeroo ammaan tana ammoo waadaan sobaa isaanii diigamee haqni uummata Oromoo isaanitti garagalee guyyaa adii itti dukkaneessee jira. Abiy Ahmed halkanii fi guyyaa rafee akkam bulleetu dhagahamaa jira. Qeerroon kokkeessa qabee liqimsaa dhabee jira. Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana kanatti wanni biyya alaarraa gara biyyaatti galaa akka hin jirree fi biyya keessaa biyya alaatti deemaa takkallee akka hin jirreetu gabaafamee jira. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana daandii baabura lafaa dabalatee akkasumallee dirreen xayyaaraaleen hojjechaa akka hin jirreetu dhagahamee jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed biyya keessa guutummaan guututti daldalli dhaabbatee waan jiruuf jecha mootummaan hudhamtee kokkee qabamtee jirti. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed biyya keessatti meeshaan daldalaa fi akkasumallee wantoota mootummaan fardiidhaaf eeggatu biyyoota ollaa Jabuutii, Soomaaliyaa, Suudaanii fi akkasumallee biyyoota adda addaarraa gara Itoophiyaatti deemaa turte martinuu karatti qabamtee qeerroon qabdii akka jirtuutu gabaafamee jira. Daandii baaburaa dabalatee guutummaan guututti cufamee baaburri Jabuutitti imaluu akka hin dandeenyee fi akkasumallee dirree xayyaaraa dhaquufillee magaalaa Finfinnee keessatti namni shakkii guddaa keessa waan jiruuf jecha namni kamuu imaltuu deemuu akka hin barbaannee fi konkolaachisaan kamilleen karaa deemaa akka hin jirreetu dhagahamee jira. Abiy Ahmed kokkeen qabamtee liqimsaa dadhabee jira. Yeroo kanatti mootummaan kufaatii guddaa keessa galee jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torbee tokko keessatti lafa qabachuusaa addunyaan dubbachaa jirti. Itoophiyaan kufaatii guddaa keessa jiraachuu fi
biyyi Itoophiyaa jaamtu ji'a tokko booddee yookaan yeroo gabaabduu booddee akkan jirre addunyaan odeessaa jirti. Yeroo kanatti ammoo qeerroon Oromoodha. Kana booddee Itoophiyaa wanni ja'ama nun barbaachisu. Itoophiyaa ummanni Oromoo keessatti nagaan argannee fi walummaan arganne nun barbaachisu. Kanaafuu Oromiyaa walabomtee fi akkasumallee Oromiyaa of dandeesse argachuu barbaanna jechuudhaan muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad duruma dhaabbatanii ummanni Oromoo liqimsaa isa qabanii jiru. Yeroo kanatti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad wanni takkittiin harka isaatti haftee humna waraana qofa ta'uunis beekamee jira. Diinagdeen jalaa kuftee warroonni qabeenya qaban ammoo isa jalaa maqanii isa dhokatanii akka jiranii fi akkasumallee biyyattiin addunyaallee gargaarsa isaa laachuu fi akkasumallee waraanni isaa gargaarama akka hin jirreetu dhagahamaa jira. Waraanni inni Oromiyaa keessatti uummata Oromootiin gooluudhaaf facaase nyaataa fi dhugaatii dhabanii rakkachaa akka jirantu gabaafamee jira. Oromiyaa keessatti guutummaan guututti karaan cufamee makiinaan deemtu waan hin jirreef jecha waraana erga helikoophteraan bakka adda addaatti facaase waraanni isaanii dheebuu fi nyaataaf saaxilamaa jiraachuutu gabaafamee jira. Haa ta'u malee irra baay'ee waraana yeroo ammaan tanaatti ammas jalaa dhumachaa jiru. Abiy Ahmad yeroo kanatti waraanni inni Oromiyaa keessatti facaasalleen isa quba akka hin qabnee fi akkasumallee akka wal quba hin qabnee fi gama kaaniin ammoo waraanni jabaan tokkichi inni harkaa qabu humna qilleensaa bushooftu jiru qoftii ta'uunis baramee jira. Abiy Ahmad humna waraana Oromiyaa keessatti erga geessa helikoophteraan gannaqee wal qunnamaa akka hin jirree fi akkasumallee jarrilleen aarii guddaa keessa jiraachuutu gabaafamee jira. Guyyaa afran darban kana guutummaan guututti waraanni Oromiyaa keessatti faca'ee nyaanni yookaan raashinni akka isaaniif hin dhaqintu himame jira. Oromiyaa keessatti ammoo bakkeewwan daldala dukkaanan shaqataa fi akkasumallee hoteelli martinuu cufaa waan jiruuf jecha waraanni mootummaa maallaqa kiishaa qabaatullee waan tokko bitachuu akka hin dandeenyee fi nyaataa fi dhugaatii argachuu akka hin dandeenyeetu himamaa jira. Yeroo kanatti uummanni Oromoo bakka jiru maraa walii galee waraana mootummaa isa keessa faca'ee jiru kokkee hudhee beelaan ajjeesaa jira. Uummanni Oromoo tokko ta'uudhaan mana isaanii yookaan bakka daldalaatii fi akkasumallee hoteela namuu waan qabu cufachuudhaan waraana mootummaa duyda itti galanii waraanni mootummaa lafatti hafee jira. Abiy Ahmad ammoo akka isaatiin uummata Oromootti ergee uummata Oromoo saamsise akka isaan nyaatanii ammoo Oromoo tana miidhanii fi akka isaan uummata Oromoo gataniif kan achitti erge ta'ullee uummanni Oromoo hulaasaa cufatee manatti deebi'ee jira. Waraanni karaa qullaa gubbaa zooree bakka nyaata irra argatuu fi bakka dhugaatii irra argatu dhabee waraanni mootummaa rakkachaa jiraachuutu himamee jira. Haa ta'u malee qeerroon akka jechaa jirtutti nyaata qofaan adabnee hin lakkifnu. Kanaan booddee waraana mootummaallee tarkaanfii irratti fudhannee Oromiyaa keessaa baasuudhaaf murannee kaane jirreechuudhaan dubbatanii jiru. Yeroo kanatti muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad harkuma isaatiin xiyya nama ofitti dhahee jira. Obbo Lammaa Magarsaa bobaasaa jala kaatee ukkaamsee tures of jala yeroo garxaree kanatti masaraa mootummaa keessatti isaa fi nafxanyaa qofti walitti hafanii jiru. Haa ta'u malee namichi kun mataan isaa fayyaan qabu jechuudhaan hayyoonni Oromoo qeeqaa jiru. Oromoo waan ta'e marayyuu of jala yaasee fixee nafxanyaa qofaan firoomee nafxanyaa wajjin hafee jira. Haa ta'u malee nafxanyaan masaraa mootummaattu isa ajjeeftee of jala kaa'uunsi waan hin hafne jechuudhaan uummanni Oromoo biyya alaatii fi biyya keessa jiru dubbachaa jiru. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube obbo Lammaa Magarsaatii fi Abiyyoot Kaasaa yookaan Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa wajjin bara 2018 keessa waadaa sobaa waliif galuudhaan masaraa mootummaa galanii turanii uummata Oromoo ammoo gananii amma immoo deebi'anii booda irrattis wal gananii jiru. Haqni uummata Oromoo isaan keessaan deebi'ee wal ficcisiisaa jira. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube oduu keenya itti aanu keessatti naannawa masaraa mootummaa sawwaan deemaa jiraatii fi akkasumallee guutuu Oromiyaa keessa waan deemaa jiru qabannee ammas deebinee kan gurra isin buufnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya ammas waan wajjin turtaniif galata guddaa argadha isiniin jecha oduu ammaaf qabanne kan isinitti hime ana Muhaa Oromooti. Oduu keenya yookaan qophii keenya itti aanutti haga walitti deebinutti gamanumaan nageetti nu tura isiniin jenna.